Harkafune shama kam jiru daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Ana Abiraam Birruutuu oduu isinitti himam. Ajjechaawwan tibbana godinaalee Wallaggaa keessatti raawwataman humnoota waraana bilisummaa Oromootiin osoo hin taane humna mootummaan bobbaaseen raawwatamu miseensi paarlaamaa Angaasaa Ibraahim saaxilan. Obbo Angaasaa Ibraahim dubbii karaa marsaa hawaasaa isaanii dubbataniin mootummaa dhumatu waboo fakkeessee hidhattoota isaa bobbaasee uummata nagaa fixee jedhanii gabaasii dabalataa ittaanee dhiyaata. Miseensi paarlaamaa Angaasaa Ibraahim ergaa karaa Facebook isaanii kallattiin galanii dabarsaniin ajjechaa fi dararaan Oromiyaa keessaa maddisaa caasaa mootummaatii jedhan. Haleellaan tibbana Oromiyaa lixaatti namoota nagaa dhalattoota Amaaraa irratti raawwatame jedhamus waraana bilisummaa Oromootiin osoo hin taane humna waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu kan mootummaan naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaatiin durfamu hidhachiisee bobbaaseen raawwatame jedhan. Haleellaa tibbana godina Qeellam Wallaggaa keessatti namoota nagaa fixe jedhame ilaalchise Ministeerri Muummee Abiy Ahmad waraana bilisummaa Oromoo lola humnoota mootummaa dheessutu haaloo uummata nagaa irratti bahee jedhanii turan. Obbo Angaasaan garuu dubbiin akkasii soba adiidhaa jedhan. Humni waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaatiin hoogganamu lammiilee nagaa hin fixne waraana mootummaa jalaayis dheessaa hin jiru. Kan waraana Marroon hoogganamu dheessaa jiru waraana mootummaatii jedhan. Haleellaa keenya deddeebdee baqachaa nama fixaa jirti janshane tamiisin baqachuu jira isiniin baqachuu jira. Yaa ka jirtu shanee tamiisin baqachuu jira biyya kana waliin jirra dubbii quba qabna aan miseensa paarlaamaati haqaan quba qaba shanee isin baqattu garree moo tam garreeme isinii shanee baqachuu jira moo shanee isin baqachuu jira dhuguma walitti yaa'imnu. Akkanuma kijibanii jechuun shanee baqattuutu uummata fida. No shanee jarri kun jaareetu uummata fixu jira. Shanee maa jaalle maarooti miti ka uummata fixu jirtu. Dubbiin ministeera muummee jedhan gabaasa sobaarraa maddaa jedhan Obbo Angaasaan. Miseensi paarlaamaa Obbo Angaasaan qondaalota Oromiyaa gaaga'ama Oromiyaa keessaaf sababa ta'anii fi hoogganaa jiran maqaa waliinis kaasan. Pireezidantii naannichaa Shimallis Abdiisaa, Koomishinara Koomishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa fi itti gaafatamaa waajjira paartii Bilisiginnaa Oromiyaa Fiqaaduu Tasammaa. Gareen neetworkii wal ijaare kun lubbuu namaatiif gatii kennaa hin jiru. Kanaaf Oromiyaan guyyaa guyyaadhaan dhiigaa jirtii jedhan namni kun. Saamichii fi malaammaltummaan rakkoo ijoo gareen kun ittiin beekamudha jedhan. Yaa naftanya irra caaltu. Yaa hattuu wayyaan irra caaltu. Yaa diina gurraacha. Ka uummata keenya gidiraa agarsiisu jiru. Halkanii guyyaa uummata keenya hidhaa jiru. Halkanii guyyaa uummata keenya dhabamsiisaa jiru. Yaa sangaa. Yaa booyyee uummata keenya irra taa'e. Yoo ati gidiraa tanan kafalle ni garraa jechuu waliin. Hattuun amma booda isa faarsitu jootanii niiraan kafalamtuu fi akkasittuu baddaa Oromoon. Mootummaan naannichaa Oromiyaa keessatti fudhatama uummataa dhabuu kan kaasan miseensi paarlaamaa Bilisiginnaa kun qondaalonni olaanoon Oromiyaa kunneen miiliyoonaan malee abbaa dhimmaa dubbisaa hin jiranis jedhan. Weerarri lafa Oromiyaa gama bahaa aanaalee akka Cinaaksanii fi Baabbilees xiyyeeffannaa dhabuu eeran. Qeetam qabda Cinaaksan si harkaa fudhamte onni siisuun si harkaa fudhamte Gursuun Bombaa si harkan jirtu Baabbileen Cinaan si harkan jirtu lafti kee si harkan jirtu maalaati onni kee si harkan jiru godinni kee si harkan jiru ummanni kee si harkan jiru maali jiruun kee. Warri kun hanga seeraan hin gaafataminitti Oromiyaa keessatti dhumaatiin lammiilee nagaa akka hin dhaabbanne jala muranii ibsanii jiru. Yaada miseensa paarlaamaa kana kan deeggaru miseensi caffee Oromiyaa fi deetaan ministeera nagaa Obbo Taayyee Danda'a guyyaa lama dura karaa feesbuukii isaanii maxxansanii turan. Lammiileen nagaa kan dhumaa jiran warra bolola aangoof jedhanii diraamaa hojjetaniin gaafatamummaan mirkanaa'uu qaba. Kana ta'uu baannaan dhumaatii to'annoo mootummaatii ol ta'u arguu dandeenyaa jedhanii turan Obbo Taayyeen. Obbo Angaasaan armaan duras ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu waraana bilisummaa Oromootti mootummaan quba qabaa ture. Mootummaadhumti abbootii gadaa akka fixe saaxilan. Ergasii mootummaanis ni amane. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaas abbootiin gadaa Karrayyuu poolisii Oromiyaatiin dhumuu mirkaneessuunsaa ni yaadatama. Namoonni dubbii Obbo Angaasaa kaleessaa kana hordofee marsaalee hawaasaa irratti yaada kennan gama isaaniitiin ajjeechaan jumlaa mootummaan naannoo Oromiyaa raawwataa jiru beekamtii ministeera muummichaan ala kan raawwatame miti jedhu. Olaantummaadhaan ministeera muummeetu qindeessa Obbo Shimallis Faati ni raawwachiisu jedhu. Ajjeechaan tibbana dhalattoota saba Amaaraa irratti godinaalee Wallaggaatti raawwate jedhame mootummaan maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf kan raawwate ta'uu himu. Ija addunyaa fuulduratti maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaan dhiibbaa waboo dabalatee mariin hunda hirmaachisee akka taasifamu
hawaasi addunyaa taasisaa jiru gara dabarsuuf kan raawwatamedha jedhanii jiru. Mootummaan tibbana TPLF waliin malee waraana bilisummaa Oromoo waliin hin mari'adhu jechuunsaa ni yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoo ajjeechaa sukkanneessaa godina Qellem Wallagga aanaa Hawaa Galaanitti raawwatame balaaleffate. Yakkoonni lammiilee nagaa irratti fuulleffatan faana waraana mootummaa hordofuun mootummaa paartii biltsiginnaatiin irra deddeebiin raawwatamaa jiraachuu ibsee jira. Ibsisaatiin waraanni bilisummaa Oromoo Yuun Ingidaa ibsa waraanichaa ittaanee dhiyeessa. Waraanni bilisummaa Oromoo ajjeechaa sukkanneessaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Hawaa Galaanitti lammiilee nagaa irratti raawwatame balaaleffate. Mootummaan paartii biltsiginnaa ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwatu hojii idilee godhateera. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Hawaa Galaanittis ajjeechaa sukkanneessaan lammiilee nagaa irratti raawwatameera jedha ibsi kun. Ajjeechaa raawwatameen gaddi cimaan kan itti dhaga'ame ta'uu ibsuun dhimmoota xiyyeeffannoon ilaalamuu qabu jedheera. Dhimmi inni jalqabaa Abiy Ahmed fi miidiyaaleen isaa amanamuu hin qabanii gabaasni miidiyaalee sirnichaa fedhii sirna tajaajilanii giddugala kan godhatedha kan jedhudha. Abiy Ahmed fi miidiyaaleen bulchiinsi isaa harkaa qabu soba facaasaa oolaniin uummata biyya keenyaa birattis ta'e hawaasa addunyaa biratti fudhatama erga dhabanii bubbulaniiru. Haa ta'u malee miidiyaaleen idil addunyaa oduu dharaa jarri kun facaasan bu'uura godhachuun waan dhugaarraa fagaate gabaasuun mul'achaa jira jedhe. Adeemsi miidiyaalee alaa kun sirrachuu akka qabuuf ABO'n gaafateera. Guyyoota afuriin dura ministeerri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godinaaleen Qellem Wallaggaa, Wallagga Lixaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa humnoota mootummaan guutuutti to'atamuu ibsuusaa kan yaadachiisu. Ibsi kun iddoowwan to'anne jedhanitti yakkoota raawwatamaniin ammoo waraana bilisummaa Oromoo himataa jiraachuu eere. Dhimmi hubatamuu qabu inni kan biraan ammoo yakkoonni suukanneessoon kunniin faana waraanaa Abiy Ahmed hordofuun raawwatamaa jiraachuu isaaniiti jedha ibsi kun. Waraanni Tigraay eegalamuun dura loltoonni mootummaa bal'inaan Wallagga Lixaa keessa bobbaafamanii turanii jiru. Yeroo sanatti haleellaan lammiilee nagaa irratti fuulleffate gullisoo dabalatee iddoowwan garaagaraatti raawwatamaa tureera jedhe. Waraanni Tigraay eegalamu hordofe ammoo waraanni mootummaa naannicha keessa socho'aa ture guutuutti jechuun bifa danda'amuun gadi dhiisee baheera. Erga waraanni mootummaa laficha gadi lakkisee bahees yakkoonni lammiilee nagaa irratti raawwatamanis dhaabbatanii turanii jedha. Yeroo ammaa ammoo waraanni kaabaa deebi'ee qabbanaa dhufuu hordofuun waraanni Abiy Ahmed sadarkaa olaanaan gara Wallaggaatti guuramaa jira. Gabaasaaleen yakkoota suukanneessoo dhagahamaa jiranis faanuma waraana kanaa hordofuun naannicharraa dhagahamuu itti fufaniiru jedha. Bulchiinsi Abiy Ahmed yeroo ammaa humna waraanaa waliigalaa qabu keessaa walakkaa kan ta'u kutaa waraanaa 21 gara godinaalee Wallagga Lixaa fi Qellem Wallaggaatti bobbaasee jiraachuu eera ibsi kun. Waraanaa garasitti bobbaafame kana keessatti gareen koomaandoo 5 fi gareen Riippablikaan Gaardii 2 jiraachuu eera. Irra jireessi waraana mootummaa gara godinaalee kanneenitti bobbaafanii sochiin isaanii kallattiin waraana keenya irratti kan fuulleffate osoo hin taane ajjeechaa fi dararaa lammiilee nagaa akkasumas qe'ee fi mandaroota hawaasni nagaan keessa jiraatu gubuu fi barbadeessuu irratti kan fuulleffatanidha jedhe. Dhalattoonni Amaaraa fi saboota bicuu kanneen biroon Wallaggaan alattis kutaalee Oromiyaa garaagaraa waraanni bilisummaa Oromoo bal'inaan keessa socho'u keessa nagaadhaan jiraataa jiraachuu eera ibsi kun. Ajjeechaan suukanneessaan akkasii ta'ee jedhee maaliif Wallagga keessatti raawwatamaa kan jedhu waan gaaffii uumu ta'us ibseera. Wal waraansa Itoophiyaatti xumura gochuuf marii hunda hirmaachisatu barbaachisaa jechuun yeroo hawaasni addunyaa sirnicha irratti dhiibbaa uumaa jirutti murni aangoo irra jiru bu'uurri jabaan waraana bilisummaa Oromoo gara siyaada jedhuun waraana isaa gara Wallaggaatti bobbaasaa jira. Kunis waraanni bilisummaa Oromoo qaama furmaata rakkoo biyyattii akka hin taanee fi kaayyoon Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfachiisu waltajjiiwwan qophaa'an irratti bakka akka hin arganneef yaadameeti jedhe. Qomaara murni 4 kiiloo maandheeffate lubbuu lammiilee nagaan taphatu kanaaf dhalattoonni Amaaraa Oromiyaa keessa jiraatan mijatoo ta'anii jiru kan jedhu ibsichi gochi suukanneessaan raawwatamaa jiru kun seenaa keessattuu kan dhagahame hin beekne ta'uu ibsa. Dhimmi hubatamuu qabu inni kan biraan qaamni Shanee jedhamu eenyusa jedhudha kan jedhu ibsi ABO irra deddeebiin akkuma ibsamaa ture gaanfa Afrikaa keessa qaamni siyaasaa fi waraanaa Shanee jedhamu hin jiru. Shaneen kan murni Abiy Ahmed namoota afaan Oromoo dubbatan waraana isaa fi milishaa naannoo keessaa walitti qabuun waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee ijaaree bobbaasu kan ittiin ajjeechaa fi yakkoota suukanneessoo uummata nagaa irratti ittiin raawwataa jirudha jedhe. Dhimma yakkoota raawwataman qorachuu irrattis Koomishinii
koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa qaama walaba hin taanee fi kaazinaa mootummaa keessaa bajanni safaramuuf ta'uu ibsuun akka qaama walabaatti simachuuf kan hin dandeenye ta'uu eereera. Koomishinichi keessumaa dhimma Oromoo, dhimma Oromiyaa fi dhimma waraana bilisummaa Oromoo irratti qaama walaba hin taanedha kan jedhu ibsichi gocha suukanneessaa dhalattoota Oromoo Walloo irratti muddee darbe raawwatamee fi viidiyoon isaa dhiyeenya ifa ta'e eenyu akka raawwate osoo ifatti beekamu koomishinichi maqaa dhahuurraa of qusateera jechuun komate. Faallaa kanaatiin ajjeechaa toleetti raawwatame irratti qorannoo tokkollee osoo hin geggeessin guyyuma sana waraana bilisummaa Oromoo yakkamaa taasisee dhiyeesseera jedha. Haaluma wal fakkaatuun ajjeechaa Hawwaa Galaanitti raawwatame irrattis qorannoo tokkollee osoo hin taasisin waraana bilisummaa Oromoo yakkamaa taasisuun dhiyeesseera jedha. Kana malees koomishinichi mootummaa yakkarraa walaba fakkeessuuf humni mootummaa gara bakka haleellaan itti raawwatametti akka bobbaafamu gaafachuu eeree jira. Bu'uuruma kanaan koomishinichi qaama walabaa jedhamuuf kan hin dandeenyedha. Yakkoonni itti fufiinsaan uummata nagaa irratti raawwatamaa jiran ammoo qaama walabaatiin akka qoratamaniif hawaasni addunyaa dhiibbaa barbaachisu gochuu qaba jedhee jira. Koreen yakka kaaba Itoophiyaatti raawwatame qorachuuf hunda yakkoota guutuu biyyattii keessatti raawwataman akka qoratu akka taasifamuufis mana maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti iyyatee jira. ABO Waboon qumaara murni Abiy Ahmediin hoogganamu lubbuu lammiileetiin taphatu fashalsuuf uummanni keenya dhalattoota Amaaraa naannoo isaa jiraataniif eegumsa barbaachisu gochuu qaba jedhe. Gama biroon hawaasni addunyaa bulchiinsi Abiy Ahmed marii siyaasaa hunda hirmaachiseef karra banuurra tasgabbii kaaba biyyattiitti uumme akka carraatti fayyadamuun gara sagalee mormii Oromiyaa keessa jiran ukkaamsuutti fuula naanneeffatee jiraachuu hubachuu qaba jedhe. Hariiroo bulchiinsa Abiy Ahmed waliin jiru fooyyessuun dura haalli Oromiyaa akka furmaata argatuuf dhiibbaa barbaachisu gochuu akka qabu waamicha dhiyeessee jira. Paarlaamaan Itoophiyaa dhimmoota haala yeroo fi haleellaa lixa Oromiyaatti raawwatame jedhame hordofee walgahii addaa ta'een yaada murtoo dabarsee jira. Paarlaamaan kun haleellaa lammiilee nagaa irratti godhamu balaaleffateeti jira. Warra dhumaniifis yaadannoo sammuu godhanii jiru miseensoti paarlaamaa Bilisiginnaa. Haaluma kanaan lammiilee gara jabeenyaan ajjeefamaniif yaadannoo sammuu akka godhamu naannolee biyyattii kamittuu qaamoleen lammiilee nagaa irratti miidhaa fi ajjeechaa raawwatan akkasumas qabeenya barbadeessan seeraan akka gaafataman hooggansi qaamolee nageenyaa fi haqaa sadarkaan jiran yakkamtoota seeratti akka dhiyeessan jedhu yaadonni murtoo paarlaamaa kanaan dhiyaatan. Kana malees hojiin lammiilee qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaan gara qe'ee fi qabeenya isaaniitti deebisuu saffisaan akka hojjetamu koreen addaa hooggansa olaanaa mana marichaan hundaa'an dhimmicha qulqulleeffachuun manni marichaa fi uummanni ragaa akka qabaatu gochuu kanneen jedhan qaama yaada murtoo kanaati. Paarlaamaan miseensota Bilisiginnaatiin dhuunfatame kun kutaalee biyyattii akka Walloo, Beenishaangul Gumuz, Tigraay, kibba biyyattii fi kutaalee Oromiyaa baay'eetti lammiileen nagaa waggoota 3 darbaniif gaafa duguugamaa turan murtoon dabarse tokko hin turre. Yaada murtoo ammaa kanaanis rakkoo biyyattii ni furaa irratti lammiilee shakkii qabu. Daballiin gatii boba'aa irratti taasifame jireenya duraan qaalee jiru ittuu hammeessee jedhu jiraattoti. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannolee Itoophiyaa gatii boba'aa duraan ture irratti daballii haaraa akka taasisee fi dhibbentaa gatiilee dabalamanii fi deeggarsi mootummaan damee kanaaf taasisaa ture hirrachuu beeksisee jira. Yuun Ingidaa bal'isee sinetti. Daballiin gatii boba'aa irratti taasifame jireenya duraan qaalee jiru ittuu hammeessaa jedhu jiraattonni. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannolee Itoophiyaa gatii boba'aa duraan ture irratti daballii haaraa akka taasisee fi dhibbantaa gatiilee dabalamanii fi jeeqama gabaa tasgabbeessuuf deeggarsi mootummaan taasisaa ture hirrachuu beeksiseera. Dhimma kana ilaalchisuun jiraattonni Oromiyaa godinaalee adda addaa irraa OMN dubbise. Boba'aan geejiba, daldalaa fi sochii gabaa keessatti bu'uura ta'uu himanii daballiin gatii boba'aa irratti taasifame kun qaala'insa jireenyaa biyyattii keessatti rakkoo jabaa ta'e jiru jechuu kan hammeessudha jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Mootummaan haala gabaa biyya keessaa osoo hin tasgabbeessin deeggarsa oomishaalee alaa galan irratti taasifamu kaasuunsaa oomishaaleen biyya alaarraa galan akka ichuu qaala'an taasisaa jira. Kun ammoo gabaa biyya keessaas ichuu kan miidhudha jedhan. Ibsa haala gabaa ministeerichi baaseenis gatiin beenzila liitira tokko qarshii 36 ture gara qarshii 47 fi saantima 83tti, naafxaan adii fi keeroosiniin liitiriin tokko qarshii 35 fi saantima 50 turan gara qarshii 49 fi saantima 02
lamaatti akkasumas naaftaa salphaa gurraachi liitiriin tokko qarshii 53 fi saantima 10tti naaftaa jabaa gurraachi ammoo liitiriin tokko qarshii 52 fi saantima 37tti guddateera. Dabalataanis boba'aan xiyyaaraa liitiriin tokko qarshii 96 fi saantima 83tti akka ol ka'etu himame. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannolee Itoophiyaa gatii boba'aa, beenzila, keerosinii fi naaftaa irratti mootummaan deeggarsa 15% kan taasisu ta'uu ibsus rakkoo sababa kanaan uumamu tasgabbeessuuf kan danda'u miti jedhu namoonni yaada kennan. Haalli gabaa Itoophiyaa keessa jiru kan ji'oota 5 dura tureen yoo madaalamu dachaadhaan dabaluusaa kan himan jiraattonni OMN dubbise naaftaan qarshii 14 hanga qarshii 16 gurguramaa akka ture yaadachiisu. Qaala'insi jireenyaa biyyattii keessatti dachaan dabaluunsaa yaaddoo ta'aa dhufuu himuudhaan amma immoo gatiin meeshaalee alaa galanii kan akka zayita midhaan nyaataa fi naaftaa dachaa ta'uun jireenyatti hammeessuu akka malu himan. Qaala'insi jireenyaa biyyattii keessatti dachaan dabaluunsaa yaaddoo ta'aa dhufuu himuudhaan kan akka zayita nyaataa fi naaftaa dachaa ta'uun jireenyatti hammeessuu akka malu himaniiru. Sochiin geejjibaa duraanuu to'annoon ala ta'e itti hammaachuu malaa jedhu jiraattonni mootummaan sochii gabaa oomishaalee biyya keessaa ni tasgabbeessa jennee osoo eegnu wantoonni kaanis dachaan dabaluunsaanii yaaddoo uumeera. Pireezidantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa waltajjii marii dargaggootaa ji'a darbee geggeessan irratti qaala'insa jireenyaa ilaalchisuun dubbii dubbataniin hirmii baafadhaa qaala'insa jireenyaa sichi echuu caalaa jechuun isaanii ni yaadatama. Yeroo ammaa kana gatiin simmintoo, sibiila, midhaan nyaataa fi zayita nyaataa kan duraan ture irratti dachaan dabaluurra darbee gabaarraa dhabamaa jira. Keessumattuu labsiin fooyya'insaa gatii simmintoo ji'a darbee erga labsamee as ijaarsonni namoota dhuunfaa hedduun adda cituu maddeen OMN himanii jiru. Kana dura manni marii ministeerotaa yaa'ii idilee sadaffaa muddee 30 bara 2014 geggeessee tureen gatii oomishaalee boba'aa irratti sirreeffama taasisuunsaa kan yaadatamu wayitaa ta'u gatii haaraa kanaan ji'oota muraasa keessatti marsaa lammaffaaf daballeen taasifamee jira. Hawaasni Oromoo biyya Tarkiyyee jiraatu waggaa lammaffaa artiist Haacaaluu Hundeessaa itti wareegamee qophiilee garaagaraatiin yaadate. Sagantaa yaadannoo artiist Haacaaluu Hundeessaa kanarratti artiist Alii Birraa akkasumas dhaltooti Oromoo biyya Tarkiyyee jiraatan argamanii jiru. Artiist Haacaaluu Hundeessaa seenaa bara baraan yaadatamu hojjetee darbee jira jedhu hirmaattonni sagantaa kana. Qophiileen yaadannoo wareegama waggaa lammaffaa artiist Haacaaluu Hundeessaa kutaalee addunyaa garaagaraa akkasumas biyya keessatti yaadatamu itti fufeeti jira. Odeessa keenya xumuraatiin kibba Itoophiyaa godina Konsoo keessatti hanqina nyaataa mudateen daa'imman 13 du'anii jiru. BBC'n akka jedhetti waggoota 3 darban walitti aansuun roobni waqtii eeggatee roobuu dhabuu hordofe hongee uumamee fi walitti bu'iinsa irra deddeebiin godinicha keessatti uumaa tureen beelli dhufe namoota gaaga'aati jira. Bakka bu'aa mootummaa godina Konsoo kan ta'an obbo Tasfaayee BBC'tti akka himanitti baatilee 6 dhufan godinicha keessa baay'inni namoota gargaarsa nyaataa hatattamaa isaan barbaachisu 100 fi 90 ol ta'uu danda'a. Kanneen keessaa 100 fi 22 kan ta'an hanqina roobaatiin yoo ta'u sababa walitti bu'iinsaa buqqaanii gargaarsa kan eeggatan ammoo 68 ol ta'uu jedhu qondaalli kun. Godina Konsoo aanaalee 3 keessatti lakkoofsi daa'imman hanqina nyaataan miidhamanii akkasumas hanqina nyaataan akka malee dhukkubsatanii gara buufataalee fayyaa geeffamanii daran dabalus obbo Tasfaayeen himanii jiru. Daa'imman hanqina nyaataan akka malee miidhaman 244 kutaa dhukkubsattoota dhukkubni tammaatee galanii wal'aanamaa akka jiranis himanii jiru. Koomishiniin hooggansa sodaa balaa naannoo kibbaa godina Konsoo keessatti namoota sababa walitti bu'iinsaan akkasumas hanqina roobaatiin miidhamaniif gargaarsa midhaan nyaataa akka dhiyeessu natti himee jira jedha BBC'n. Koomishinichi kana jedhu malee jiraattonni gargaarsa gahaa akka hin arganne ibsan. Ammallee harka waaqaa fi harka mootummaa eeggachaa jirra jedhu hawaasi. Godina Konsoo aanaa naannawa Kaaraat ganda Soroboo keessa jiraatan BBC'n dubbise tokko akka jedhetti waggoota darban ooyiruu isaanirra xaafii, mishingaa, boqqolloo, daagussaa fi boloqqee facaasanii ka turan yoo ta'ellee sababa hanqina roobaatiin oomishan arganne. Waggoota 3 darban roobni yeroo isaa eeggatee waan hin roobneef rakkoo hamaaf saaxilamanii harka waaqaa yookiinis harka mootummaa eeggachaa jiraachuu dubbatu. Hongeen akkanaa umurii koo keessatti yeroo lammaffaaf na mudatee ka jedhan qonnaan bulaan biraa bara 1977 rakkoo walfakkaataa isaan mudatee yaadachiisanii jiru.
Hongee godinicha keessatti uumameen wal qabatee daa'imman qofa osoo hin taane ga'eeyyiin hanqina nyaataan miidhamuu fi lakkoofsi isaanis dabalaa akka jiru qondaalli BBC'n dubbise kun himanii jiru. Dabalataanis walitti bu'iinsa aanaalee addaa fi gandoota ollaa waliin yeroo garaagaraa uumamaa tureen namoonni hedduun hojii qonnaa hojjechuu hanqachuu ibsanii jiran. Daawwattoota oduuwwan sa'aatii kanaaf qabanne goolabnees jirra. Qophiilee OMN afan wajjin yeroo gaarii.